Hello, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagna gaya walitti deebine an Abdullah Siraaji. Barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffatu seerluga afaan Oromoo TV hiikaa isaa har'a barmoota lama wal biratti baran. Seerluga afaan Oromoo keessaa mallattoo hudhaa. Mallattoon hudhaa akkamitti fayyaddi? Eessatti fayyaddi? Maaliif fayyaddi? Fi iddoo akkamitti akka fayyadamnu kan waliin ilaallu ta'a. Yeroo dabre kan waliin ilaalle irra butaadha. Fi akkasuma itti fayyadama isaatis waliin ilaallee turre. Barmoonni isin jaalattan naagala gabaabaa konseptii xiqqaa qabuu fi akka hin dheerannetti kan isinii qophaa'uu barbaaddan. Naagala garuu ammootiyyuu gara fuulduraatti kan itti deemaa jirru barmoota dheeraa barreeffama dheeraadhaan jirudha. Achi asitti ilaalee keessa deebi'ee barmoota isiniif qophaa'uu qabu bifa konseptii xiqqaa taheen kan isinii qindaa'uu qabu isinii qindeessee isiniif qopheessaa ture. Ammas haga danda'ameen akka sararri dheeratee iddoo hin fudhannee fi dheeratee konfiyuuz isin hin goone takkaahuu ammootiyyuu wal keessa isin harkaa hin taane kan wal isin harkaa hin dhoyne isinii qopheessuudhaaf ni yaala haga danda'ameen. Garuu ammootiyyuu mata dureen tokko tokko takkaahuu barmoonni tokko tokko barreeffama dheeraa dirqama fudhata. Gaafsanis osoo hin nuffin kan waliin ilaallu tahaa jechuudha. Ammaaf kallattiidhaan gama barmoota asirratti barreesse kanatti isin haa deebisu. Innis mallattoo hudhaadha. Mallattoo hudhaan kun akkamitti fayyada? Kanaan dura dubbachiisaan sadii takkaahuu ammoo sanii ol wal biratti yoo dhufe hiika hin qabuu jenne. Hiika hin qabu yoo mallattoon tuni jidduu hin jiraatin. Mallattoon tuni mallattoo hudhaa. Dubbachiisaa sadii afur akkasuma sanaa ol keessa galtee hiika guutuu nuu kennisiifti jechuudha. Let us sit together. Isin tuni maal jedhamti? Mallattoo hudhaa. Mallattoo hudhaa. Mallattoo hudhaan tuni tan kun bakka tanaa. Okay. Mallattoo hudhaa. Let me take out this one. Okay. Mallattoo hudhaa jedhamti jechuudha mallattoo hudhaa. Okay. Hiikaa jechoota afaan Oromoo mallattoo hudhaadhaa fi hiikaa isa cinaatitti ilaalla jechuudha. Two things har'a waan lama ilaallaa jechuudha. Mallattoo hudhaa maal akka ta'e hiika isaallee ni ilaalla. Because we have to see together. So Oromo language. Oromo language. Okay, let us start. Bo'o. To the concept, wannaan kenna kan har'aa isa kana. Mallattoo hudhaa. Mallattoon hudhaan jidduu kanatti galtee hiika isinii kennisiiftee jechuudha. Bo'o. Bo'o. Bo'o wayita jennu kana yoo mallattoon kun jidduu hin jiraatin bo'o jedheetumaan deema ammas ammootiyyuu kun jidduu ka'a jechuudha. So bo'o jechuun lafa dhiphatee qotame. Bo'o yookaan sarara xiqqaa waan akkasillee jedhama. So the basic is here. Mallattoo kana barataa jirraa jechuudha har'a. Kan itti jiru kan itti aanu dhibaa'aa. Dhibaa'aa. Dhibaa'aa jechuun mallattoon kun bakka tana jirti. Mallattoon asitti isin agartan tuni mallattoo hudhaadha. Hudhaa. Qoodduu miti. So mallattoo hudhaadha. Ammas mallattoon hudhaan bakkiteen isin galuu qabdu kallattiidhaan gubbaa wannuudhaan lamaanii gubbaa dubbachiiftota lamaanii galuu qabdi. Jidduu hin galtu. Bakka kana galuu hin qabdu. Asitti sana hin galtu. Here no X. Here no X. So bakka tana galuu qabdi jechuudha. Asitti kanatti dhibaa'aa bakka jedhu kana kun bakka kana galaa jechuudha. So dhibaa'aa nama tapha guddatu. Nama tapha guddatu. Nama tapha guddadha. Ani tapha hin guddadha nama tapha guddatu dhibaa'aa jedhaniin jechuudha. So dhibaa'a mallattoon amma nu asitti ilaalaa jirru tuni mallattoo hudhaatii jechuudha. So bakka kanatti galteetiniin asitti dubbachiisaadha asitti dubbachiisaadha. Look jidduu jara lamaanii galtee hiika gahaa nuu kennitee jechuudha. Ana kan ilaalaa jirru hudhaadha. Okay? Kan itti aanu ge'oo. Ge'oo. Ge'oo jechuun bakka amma ge'oo jedhu kanatti isiin kan galte kun bakka kana galte. Bakka kana galte jechuudha la ge'oo. Yoo mallattoon tun bakka kana hin galeenitti hiika kennuu hin danda'u. Maaliif akkamitti dubbista?
mallattoon tun mataan isii qubee jechuu dandeessa. Maaliif it has power. Powerii qabdi, humna qabdi, humna hiika kennisiisuu danda'uudha qabdi. So I can use by myself. I can use that one as a letter. Akka qubeetitti itti fayyadama isii kana. Isiin ammoo sirna tuqaalee keessatti humna guddaa qabdii jechuudha. Ge'oo jechuun akaakuu buqqee kan nyaatamu jechuudha. Ge'oo jechuun akaakuu buqqee kan nyaatamu akka waan gosa baaqulaa waan akkasii jechuudha. So astee kanatti kan ilaalaa jirru mallattoo hudhaatii jechuudha. Mallattoo hudhaatuun jidduu kana galtee hiika nuu kennisiifti. Let us see the second one as the next one. Ge'ii jechuun wanta gammachuu namaa kennu, something make you happy or make you feeling good. So ge'ii jedhama jechuudha. So astee tana jira mallattoon hudhaan bakka tana galtee hiika kana nuu kennisiiftee jechuudha. Ge'ii mallattoo tana ilaalaa jirra jechuudha. Mallattoo isii tana jechuun waan akkasii akkanaati yaa mallattoo hudhaa. So astee kanatti ge'ii jedha wanta gammachuu namaa kennu jechuudha. So let's see the next. Qasa'uu mallattoon amma nuti barbaadaa jirru bakka kana astee tana galtee jechuudha. Mallattoon tuni mallattoo hudhaati. Qasa'uu kan jedhu kuni uf gatanii kolfuu. You cannot control yourself and laugh, just laugh. It's not make sense. Laugh kolfuu jechuudha. Uf gattee kolfuu. Facaatee kolfuu ufuma gattee jechuudha. Humna kan keetii olitti. So isa san maal jedhama? Qasa'uu jedhama jechuudha. Wanti nu ilaalaa jirru mallattoo hudhaati. Astee kanatti mallattoo hudhaati jennee jirra. Mallattoo hudhaati. So ana kanaati. Akkanuma wanti. Akkanuma jechuudha. So isii saniin qasa'uun kun eessa galtee mallattoon kun bakka kana galtee jechuudha. Aadhaa fi uu jidduu galtee jechuudha. Qasa'uu jechuun uf gatanii kolfuu jechuudha. So kan itti aanu waga'uu. Mallattoon kun bakka kana galtee. Astee tana galtee jechuudha. Aadhaa fi uu jidduu waga'uu. Waga'uu jechuun afaan bansiisanii dirqiin obaasuu. Fakkeenyaaf jabbilee xixiqqoon yoo afaan qabaniitiin giddiin obaasuu jechuudha. Daa'imallee hin godha waan akkasii ilma namaa ijoollee daa'ima jechuudha. Mallattoon bakka kana jirti. Mallattoon tun maal jedhamti? Hudhaa. Mallattoo tana tuuyyi hiika kennisiisa jecha kana jechuudha. Xi'oo jechuun eeboo yookaan muka xiqqaa qara qabu. Xi'oo jechuun eeboo yookaan muka xiqqaa qara qabu jechuudha. So mallattoon astee tana galtii tuni mallattoo hudhaa bakka tana galtee akkasitti hiika kennisiiftee jechuudha. Tuni mallattoo hudhaati. Mallattoo hudhaatii jechuudha. Mallattoon hudhaa eessatti galtee kun bakka kanatti argamte. Jidduu oodhaa fi iitti argamtee jechuudha. As jirti. Asiinillee as jirti. Asiinillee as jirti. Asiinillee as jirti. Asiinillee as jirti jechuudha. So barmoonni keenya har'aa mallattoo hudhaati. Let me isiniif haa daddabaluu irratti hanga ta'e. Re'ee jennume fakkeenyaaf re'ee bakka tanatti galchita. Re'ee. So qe'ee jedhi qe'ee. Akka nama qe'ee haa jennu qe'ee. Astee tanatti hin galchitu. Hin galchitu wrong. Qoodduu mallattoo addaan qoodde malee astee kanatti waan asiin jedhee hin qabu. Astee tanatti illee hin galchitu. Asitti galchuu hin dandeettu. Wrong. Uummata akka waan it's not make sense. Asitti kanatti illee galchuu hin dandeettu. Okay? Asitti illee galchuu hin dandeettu kuni qoodduudha. Wrong. Asitti kanatti galchuu hin dandeettu. Kallattiidhaan gubbaa kana fiduu danda'uudha qabda jechuudha. Qe'ee. Okay? Astee kanatti illee re'ee jedhe. Astee kanatti illee qe'ee jedhe. So wanneen akkanaa kana yoo fiddeetiin hin jette kan inni itti yoo fayyadamteetiin hin jette hiika gahaa sii kennisiisaa jechuudha. Mallattoon hudhaan akka mataa isiititti mallattoodha garuu jechoota dubbachiiftuu lama jidduu dhuftee hiika guutuu akka sii kennu gootii jechuudha. Hordoftoota chaayinaalii kiyya subscribe, comment, share akkasuma like tuquu hin dagatinaa. Barmoonni keenya har'aa kanarratti raawwata. Hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagayannaa jiraadhaa.